kabajamtootaa fi jaallatamtootaa fi hordoftoota keenya arraan tana keessummaa tokko gabardee isinii dhiyaaddeetiin jira. Keessummaan keenyaas abbaa muummee jedhama. Kunoo akkuma laaltanii agartan isa kana keessummaan keenya. Arraan tana waa'ee haraaraa jimaa irratti haasa'u. Rakkina haraaraan jimaa namarraan geessuu fi rakkinoota adda addaati jira. Isaanirraa kan barru ta'a. Karaa isaaniittiin isin dabarsaa. Mee abbaa muummee jimaa kana hedduu gamaatanii jirtanii mee rakkinoota jimaa kana gama haraaraatiin isinirra geessee jiru ni jira? Ani waa rakkina isaa nagarre yoo rakkina isaa nagarre rakkinni isaa bu'aa isaa nagarre yoon isa nyaachuu baadde fincaanii ol kee gabbaa hundi danda'u birana gabbaa isa mala kanaaf bideen anganama gicharraa budeemuu bar halkaniin dur ganama gicha lafaa ol kee qama hojeetiin guurradhee mataa gubbaa bulfadhaa. Namoonni tokko kanarra duratti haasofnee jiru jechuudha. Gama haraaraa kanaan wal qabatee rakkinoota adda addaa haasa'an. Rakkinootuma kanarraan kan ka'e kanneen garii akka yaanitti galgala utuu jimaan qameeyyoon fi gachiisan karaa adda addaatiin sodaachisummaa turre kaan xaliyaa yookaan meeqaa keessa kaanii guduunfanii akka hoosiitti nu darbanii jaanii odeessanii. Ati yoo karaa kanaan mudannoo qabdu? Dhugaa yaalma qayya mudannoon hin qaba. Gaaf tokko tasaa deemanii qabeenii jira balgulan. Awoo amma kan hin qabeen irraa gijira irraa qaruuraa maangoo faantaa kana keessa waliin namichi jiran keessana kaayanii ni cuban gaara. Awoo qaama beektii guyyaa lafaan ka'u kunoo ayiwaa manaa malee waa jaayilame akka ittiin ol fuudhee garaabaa namni jedhame garaabaa sana hundee akkasii akka sunu nagaa hin bulle nageenyi kiyya hin jiru waan yoon jumaan jira yoo jumaan hin jiraanne nageenyi kiyya hin jiru. Hogguutti hogguu akka micceenii keessatti darban sun zaayira jeetiin alla jumaana fijaaju gala keeyanii jumaana fijaaju maan xiraa madhaayeetiin halagi hono bahai laka manama anjuma la bari gadurangi tile le hono manama akasitin ga hayyega sababa haraaraatiitu miidhaa dila kanaan isin gee jechuudha. Miidhaa dila kana isin irraan ga'u jiru jechuudha sababa haraaraa jimaatiin malee kun amma miidhaa isaa ta'eetii miti haraaraa isaa jechuudha malee. Amma ala yoo jumaan qabaan yoo akkan qabanii yoo waan kana lafan nu qaba akka nama Wama kita lah nak berjumpa dengan dia kualun dan dia bakal akan kita mahfurun dia lakukan. Berjumayan nan, belum tentu Allah jumah apa kayak sama ni menggudoyan lakukan. Cuma ada begitu ini mendenjinya. Cuma karena nama tu kan nanti Allah bakola yani lagi oleh magara hasak sekolah tak kau jangan gitu. Hayyega amma namni achiin lafa qabuun haala haraaraa jimaa kana oduu jimaan qabeerra fee haraaraa sun jecha wanni ati odeessu jirtu tun qaruuraa keessa kaa'uun tun achiin lafa qabaadhaan namni du'e ni jira. Lafa qabanii jechuudha namni lubbuunsaa baate lubbuunsaa dabarte ni jira naannoo keessan kanatti. Manaamaanii mireetu manaamaanii bar manaama sababa jumaan qabeenii fi bar lafasti qabanii mohonni kun amma dawaadha jechuudha. Yoo kana qamaate lafasti hin qaban yoo kana qabu. Kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii Kurfaawut manguddoo keenya abbaa muummee asitti affeerrannee waa'ee haraaraa jimaa irratti waa'ee dila kana isin haasofneeti jirra. Warroottan chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Warroottan maatiiwwan chaanaalii kanaa immoo like share godhuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Isin